Ani kana booda jiraachuudhaaf abdii tokkollee hin qabu. Waan ani ilaalee abdii godhadhu tokkos hin qabu. Karaa hundumaas, karaa barnootaas, karaa carraaqaanis yaaleera. Garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaafuu abdii koo kutadheera. Kana booda maal akkan ta'u hin beeku. Naga'eera jireenyi na simadhu yaa du'aa. Homaa tokkoon arganne jiraachuu keessaa bu'aa. Miiltoon cina koon jiru kanan waan kootti madhu. Anaa kopha galeessi yaduwaana simadhu uffee. Waggaa amma kanaa barnoota isaarratti dadhabee umurii amma kanaa bu'aa baay'ee hunda isaa keessa ba'ee dadhabbii isaa hundumaa har'a daaraa ta'e. Dadhabbiin isaa hundumtuu har'a daaraa ta'e. Nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Jireenyi biyya lafaa tuni baay'ee namatti taphatti. Baay'ee waan gootuu waan dhiistu si wallaalchisti. Gaafa harkaa qabdu waan dhabdu sitti fakkaatu. Gaafa harkaa dhabde immoo waan xaartee dadhabdee rakkattee dadhabbii keessa rakkina keessa waan keessa dabarsu sitti fakkaatu. Garuu hin darbama. Wanti hundinuu wanta jettaaf hin jiru. Wanti hin darbine takkallee hin jiru. Wanti hundinuu ni darba. Garuu akkuma argaa jirtan obboleessi keenya kuni dadhabbii isaa waggaa meeqaa daaraa godhee balleesseera jechuudha. Yooyyaa akkam jirtanii nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbii har'akaa waan tokko qabadheetiin dhufee wanti namni qabadheetiin dhufee akkuma mata duree irratti argitanii dhugaa dubbachuudhaaf dursa isaa boo'ee fixadheen dhufe jechuudha. Dhugaa waaqayyoo boo'ee fixadheen dhufe. Maaliifiin seenaa baay'eetu natti yaadatame. Seenaa keessa darbe qaba. Dhugaa rabbi jechuudha. Seenaa baay'ee keessa darbe qaba jechuudha. Egaa gargaarsa rabbiitiin hoo ta'e malee waan hundumaa keessa darbuun hin danda'amu. Rabbi yoo si gargaare immoo waan hunda keessa si dabarsuu danda'a. Obsa qabaattee dabarta waan hunduma sana keessattuu jechuudha. Gaafani mucaa kana argu yommuu inni akkasitti dookumentii isaa wantoota waggaa meeqa itti dadhabe yoo inni akkasittiin daaraa godhu yoon argu dhugaa waaqayyo jiraata jechuudha. Nin bu'ee seenaa darbeetu natti yaadatame jechuudha. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Dhugaa waaqayyo dubbachuu hin danda'u jechuudha. Wanti hundinuuyyuu hin darba. Wanti hin darbamne hin jiru. Garuu obsa qabaachuudha. Namni obsa qabu bakka fedhe ga'uu danda'a. Waan hunda keessa darbuu danda'a. Obsa qabaachuun barbaachisaadha. Mucaan kun amma obsa dhabuu isaatiiyyuu dookumentii isaa, paaspoortii isaa, waan hunda isaa abiddatti isa naqsiise jechuudha. Tokko immoo nama tokko of biraa dhabu nama takka jechuudha. Hiriyaarree ta'e obboleessallee haa ta'u obboleettillee haa ta'u bakka waan fedhe haa ta'uti nama of biraa hin qabdu taanaan kophaa taate taanaan qophummaa sitti dhaga'amtii rakkinni sitti dhaga'amtii wanti hundi sitti dhuftee raawwattee sammuu kan kee bakka ka'a gilgiloota wiccii gooti jechuudha. Akka ati wanta hunda balleessitu si taasisa. Gin yoo nama takka of biraa qabaattee akkasuma wanta itti dagattu takka hoo qabaattee yoo rakkinni illee jiraatte ni dagatta wanta sanatti rakkoo kan kee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Na amantanis na amanuu baattanis seenaa hedduu keessa darbee dhufee iddoo kanaa ga'e. Hagan ji'a tokko guutuu jechuudha. Ji'a tokko guutuu mana duwwaa keessa rabbiin tokkichi kan na argu rabbi ittiin himaa jira isinii miti. mana duwwaa keessa jechuudha. Mana kan firaashiin keessan jiru, uffannaan halkanii keessan jiru,
uffata guyyaa uffadhee oolu qofa jechuudha kanan ofirraa qabu. Mana duwwaa kana keessa ji'a tokkoon ture jechuudha qophaa kan kootiin. Haala kamiin kana keessa geesse maaliif sababa waan ta'eef achi keessatti ati ji'a tokko sana sababa maaliitiif achi deemteeti sababa maaliitiif mana sana keessa turte rakkoon maalii si mudateeti yoo naan jettanii viidiyoo tokko miti jechuudha. Chaanaala kana hanga waggaa tokkootiitti yoo ta'an irraa haasa'e kanarratti waan dhumu miti seenichi jechuudha. Garuu natti yaadatame jechuudha har'a natti yaadatame. Unaati maatiin koo dhabanii miti maatiin koo sinuma qabanii jechuudha dhugaa rabbi dhabaniis miti. Garuu waa takkatu jira beektani waa takkatu jira jechuudha. Yeroo itti rakkoo takka keessa si gashuudhaaf jedhu seexanni jarjarsitee fuutee yookiin manaa si baasti yookiin haala tokkoon kara tokko si geessiti jechuudha. Sababa sanaan kan ka'e akkasitti ture jechuudha. Haga waan nyaadhu dhabee waan dhugu dhabee bishaan waan dhugu dhabee bishaan laga yaa'uun beektani miti laga yaa'u jechuudha. Iddoo horiin keessa kan deemu namni uffata keessatti miiccataa dhugaa waaqa bishaan sana waraabbadhee waan dhugu dhabee bakka waan dhoobadhee dadhabee beelee dadhabeeni bishaan sana laga yaa'u sana fudhadhee dhugee jechuudha. Kanuma namni uffata itti miiccu kanuma horiin keessa deemu kana nin dhugee jechuudha. Garuu maan taane nin jiraadhe har'an ga'e obsan qabaadhe oduun yeroo sana obsa godhachuu baadhee abshiirri jedhee ofii kootiin of jajjabeessuu baadhee waan sana keessa darbee as gahuu hin danda'uun ture jechuudha. Garuu waan hunduma keessa mataan isinii himaqa. Yoo seenaa kanarratti nu hojjedhu nuuf himi jalqabarraa kaasii mudannoo maaliitiin wanti kunis mudachuu danda'e sababa maaliitii fi kanatti rakkina kana keessa seenuu dandeessee nuuf hojjedhu naan jettanii viidiyoon kun immoo haala gaariidhaan ilaalamee seenaa kana nuuf himi dhaga'uu barbaannaa barnoota irraa fudhannaa kan jettan hoo taatanii jalqabarraa kaasee hanga dhumaatitti isiniifan hima jechuudha. Dhugaa waaqayyo jiraata. Jalqabarraa kaasee hanga dhumaatitti isiniifan hima. Namni kamiyyuu seenaa qaba. Namni kamiyyuu mudannoo qaba jechuudha. Namni kamiyyuu namni mudannoo hin qabne hin jiru. Namni seenaa keessa darbee dhufe hin qabne hin jiru jechuudha. Nama taatee edda jiraatteen booda hinuma qabda. Tarii immoo akka carraa ta'e kan hin qabnes hinuma jira jechuudha. Kan hin qabnes hinuma jira. Kanaaf iyyuu namoonni seenaa kana baruu dandeenya waan barnoota irraa fudhannudha. Nuuf himi naan jettan hoo jiraattan koomentii jalatti naa beeksisaa koomentii kanarratti ilaalaa. Akkasuma immoo viidiyoon kun agam akka deemu laalee seenaa kana jalqabarraa kaasee hanga dhumaatitti isiniifan hima jechuudha. Dhugaa waaqayyo jiraata. Jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti isiniifan hima. Kanayyuu kan na dubbise maal isinitti fakkaata? Waa'ee mucaa kanaati. Mucaan kun amma qobummaan itti dhaga'amuu danda'a, rakkachuu danda'a, hojii dhabuu danda'a, beelahuu danda'a, obboleessa obboleettii biraa dhabuu danda'a, haadha abbaa biraa dhabuu danda'a. Sababa takkaan dookumentii isaa waggaa meeqa itti dadhabee, itti beela'ee, itti daaree, itti cabee, irriiba dhabee baratee akka kana ga'ee dookumentii kana harkatti qabate of jalaa abiddatti gatee jechuudha. Kana hundumaa maaltu fidaree obsa dhabu jechuudha. Mana duwwaa takka keessatti kanan galee mana duwwaa keessan ji'a tokko ture isiniin jedhe miti mana duwwaa sana. Mana duwwaa namni hin jiru naannoo sana keessa urufaa jechuudha manittiin dhugaa waaqa. Amma waan soba isinitti fakkaachuu danda'a yoon isinitti dhugaa rabbii jechuudha. Urufadha manittiin urufa lagatti dhiyaatti laga wayiitu jira jechuudha. Yoon bakka isaa maqaa dha'ee namoonni naannoo sana beeku numa beeka. Garuu gaafa yoo isin himinaan jettanii koomentii irratti akkan himu na eeyyamtanii fi viidiyoon kun ilaalcha gaariidhaan yoo ilaalame qofadha kanan seenaa sana jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti isin himu jechuudha. Manittiin urufa keessadha. Mana jala immoo laaftootu jira. Laaftoon beektanii garbii sanarra laaftoo sanarra qamaleen dhuftee raawwattee achirratti wal lolti. Ani yaa rabbi jedha akkasittiin bulaakaa yaa rabbi jedha kadhataatuma bura yaa rabbi narratti gadi cabsitee seenti. Yaa rabbi seentee na fudhattee deemti yaa rabbi achi keessa taa'e.
darbee wanti hundinuu nan kolfaa